jirtu go. Wala doko. Bakka kana jaallateetta jedhee mayyaadha. Dhugaa baay'ee nama hawwata bar. Naannoo wataa akkasii na barsu keetiif immoo hedduu galatoomi shi dhalata. Galati maan barbaachisu. Haatumti yeroo kee qaalee kana naaf laatte ana waliin bashannanuu keetiif siifillee galateetti si mala dhugaa. Ergaa jettee moo ta'uudha. Garuu wanta hin jiru tokko. Naannoo kana akkamittiin baruu dandeessi? Naannoo kana akkamitti baruu danda'e hiriyoota tokko wajjin biqilaa dhaabuudhaaf nuti. Biqilaa nuti dhaabnus yaadannoo aartistii keenya games Hacaaluu Hundeessaadhaaf jennee biqilaa dhaabuudhaaf dhufne bareeddoo kana. Waaw. Baay'ee namatti tola bar. Gaaddisamma kana keessaa ammaa biqilaa dhaabdee qabdachuudha. Akka ta'utti malee. Kan sadibu hiriyoota tokko wajjin yeroo yerootti dhufne biqilaa kana kunuunsina. Haa ta'uyyuu malee kan sigarra iddoo kanatti biqilaa nuyi ija keetiin ilaallu kana kallattiidhaan ijaan ilaallu kana guutummaa isaa yeroo jalqaba dhufne biqilaan kun uwwisee hin jiru. Garuu garaa ofirraa fudhatanii hojii tokko hojjennaan milkaa'uun akka danda'amu amaneen jira warra. Waaw. Laloko qilleensi isaallee akka jaallatu na tolaan bar. Baay'ee namatti tola. Biqilaa dhaabdeef guddistee mana agarsiisuu dandeessaa? Akka ta'utti malee kan jalqaba bakka kana siif deefiyyuu biqilaan naabee guddise si daawwachiisu gaaddisa isaatti si bashannansiisuudhaaf jedhetti. Kaayyoon koon lammaffaa immoo biqilaa jaalala koof jaalala kee jecha biqilaa dhaabnee guddisnee firii isaa arguudhaaf jedheen bakka kana siif deebar. Waaw laloko. Waan hundumaa keessaa kaayyoo qabaachuu keenyaatiin baay'ee gammada. Si waliin jaalala galakotuma hedduu gammadoo kan ta'e immoo siif ibsuu nan barbaada. Baay'ee natti tola naanillee. Kunoo gaa biqilaan dhaabee guddise hedduun isaanii babbareedanii miidhaganii bosonni isaa namatti hin tolu qilleensi isaa namatti hin tolu nama hawwataan. Baay'ee namatti tola malee. Dhugaa laloko baay'ee na gammachiiste bara. Akkasitiin yaadda jedheemaa tilmaameen beeku malee. Dhalootni keenya irraa waan si dhibu biqilaa dhaabee kunuunsee guddisoo osoo hin taane kan abbootiin keenya kanaan duraa dhaabanii kunuunsanii guddisan iyyuu ciree mancaasee hongee bal'isa jira. Ankeen garuu baay'ee na ajaa'iba. Dhugaa jettee damma koo nama dhiba. Dhaloonni keenya irraa biqilaa dhaabamee jiru mancaasuu irratti xiyyeeffata. Garuu nuti kana booddee biqilaa dhaabnee guddisuu maleeffannu aadaallee haa godhan dhaloonni kana booddee dhufnu jechuudha. Yoo laloko baay'ee na tola. Sini moti. Akka jiituun naannoo kana jirtu sirriitti argiteetta miti? Eeyyeen daftara qabatanii gaaddisee wajjin darbaniiru. Doona qayyabannaa irra jiru fakkaata. Dhugaadhaa isaan kee sobataan hawaanan si godhu beektamini? Maanni utuu hin argin argeera siin jedhamoo? Ati garuu waan araadaa qopheessuu hin dagatin garuu. Isaaf hin boo'in. Amma nagaa ittuttan sii kenna. Tole. Adeemnu kan. Deemna. Sigaadoo. Jitu maal jetti? Qormaatti faayinee lana xinnoo waan cimuu danda'uuf sirriitti qo'achuu qabna yaada tokko miti yaada. Anillee akkasumatti yaada. Lalummaa farra nuufneef. Gaadoo.
Angkade sasitti mentorai. Aranaaf mijata inatti mentorai. Ani illee haa ta'u akka mariiroon isin gidduu moo jala baachaa jiramti. Eeyyin gaaddoo ko. Ankanan jedhu. Ati yooma jaallee qabaattee wal nu barsiistaa. Ayijiitu. Waan yeroo darbe na mudate sana beektamti. An arga gaafa sana kaayyoon koo barnoota koo qofaadha. Waan hundumtuu immoo yeroo isaatti hin qaqqabu. Kanaafuu wanti amma yeroof beektamti ree. Eeyyin gaaddoo ko dhugaa kee jettee bara. Dhiira kaayyoon qabne waliin yeroo heegu buna fumaa ishee bareeddu kan nuqoo samaaf hin jedhee. Innollee haa ta'u mucaan jedhan sunoo si dorsisu dhiiseera. Gaaddoo. Maqaan gurbaa sanaa natti hin kaasiin. Nama yoo itti mana akkasiin dhageenye argeen beekon. Ittiin qababinnati yeroo wacii yeroo dadhabutti dhiisa bara. Kun waan itti qabaman maal jetteetu. Ammayyaa qayyabannaan kun giyyoo kan eegalle maal sitti fakkaata. Fuula kanan xumuraan afursiisii tokko. Kunooti laa addana jiru. Dhaqeen. Akkasuma dhaabadhu na eegi. Tole. Deemeen dhufa. Jiituu koo gurbaan kee umriin isaa dheeraadha qaba. Duwwaa isaa kaasuu. Uff gaaddoo. Utuun hin deemna sin jedhu kunoo deddeemsistee laa gurbaan nutti dhufe. Ka'ii kaa deemnu. Silootaa atti jirtu waan argitanii deemu jettu miti. Ayi si arginee deemaan jiru. Silumaa deemuuf jirraaf malee. Jiitu nagaan gaafattu. Nagaan siifatu. Gaaddisee al tokko gurra nu ergifta. Amma yeroon deemee waan jiruuf guyyaa bira haasa'a. Rakkoon qabu. Daqiiqaa 5 qofa. Maal qabaati inni hordu fudhate naan? Amman gaaffii kiyyaaf deebii argadhutti. Yoomiyyuu boqonnaa siif hin kennu. Please. Qormaataaf hin qophaa'aa jira sammuu kun hin jeeqin. Qormaataaf jaalala maatti walitti fide. Sin jaaladha siin jedhe malee waa biraa maalan si gaafadhe. Anis akkan jaalala qabu sitti himeera fakkaata. Kurbaalan isaa jedhan sana. Jaalalli ejjetti natti maatii jirta. Kummatumaan ta'u. Gonkumaa ta'uu sin danda'u. Hatta? Maachuu barbaadde? Karaa lisaan manatti dhufeen. Barbaachisaa ta'an sitti himuu utuu dhiirri kamuu addunyaa kanarraa dhume si duwwaata fedheenti akkas yaachuu hin danda'e duwwaa jala muree bare. Maal jechaatii jirta? Amma waan naan gadamate sitti fakkaanne. Situ kabaja kee fudhatee wallaalle na gadhiisamu. Sin gadhiisu. Dida maal gochaa jirta? Gadhiisiif. Tasgabbaa'e malee. Jiitu adeemnu kottu. Maal abbaa keenyatti kofaltaati immoo? Narraa maani abbeengaa qoosichi. Ilkee kee qabu maalatti kofaltare? Maani kolfana dhowwitaay. Haala akkasii keessatti natti kofaltaati. Ishee narraa hingaa ittiin deebi'u. An gurbaa mariidaadhamu kana garan deemutti hin dhabu'i waan isaa. Jiitu. Obsi maleeti. Tasgabbaa'uu qabda. Didaan yeroo wacii yerootti dadhabu dhiisa. Wacii isaa maal godha kun humna kooltee hin baqa. Laluu haasofsiistee taati wanta kana. Lalaan immoo dhageenyaan immoo dubbiitti ta'a. Haasofsiisuu qabda. Darbee immoo tasgabbaa'uu qabda. Obsituu turte xiqqoo dur. Gaaddu sababii koof jedhee immoo yoo dhala namaa ajjaan lolee'u. Ayi itti himuu qabda malee kan. Ammaaf garuu tasgabbaa'uu qabda obsi malee. Ergaa jettee immoo ta'udha. Akkas wayya.
kan bultii nuuf jaarurra wal gorfannaa kan bultii nuuf jaarurra wal gorfannaa tinniftuu yaada koo utubduu dambooba koo kakkabduu uffata koo miidhagsituu bifa koo ohaarsituu tantoo fageessituu rakkoo dagalee jiruuti yaalee mantoo yaa'irkoo dagalee jiruuti yaalee mantoo yaa'irkoo. Dhalooku jaalisiif maali? Gaaffii ulfaata na gaafatte. Jaalala jechuun anaaf akka nama biqilaa dhaabee guddisee firii isaa arguuti. Kana jechuun biqilaa tokko dhaabee guddisuudhaaf maal si barbaada? Biyyee si barbaada, bishaan si barbaada. Waa hedduutu jira jechuudha. Akka beelanii seenee nyaanneef immoo dallaatti ijaaruu si barbaada jechuudha. Akkuma kana akka nama biqilaa dhaabee guddisee kunuunsu jaalala keenya kunuunsee firii isaa arguun barbaada damma. Akka baay'ee bareedu suraatti bareedama. Akka yaadottummaa jaalala dhugaa jechuun hinaaffaa, hamii, bu'aa bahii nama mudatu hundumaa racee guyyaa gammachuu qofaa illee otoo hin taane guyyaa gaddaas dandamatee kan jiraatu ta'uu yaada. Dhugaa kee jette damma ko. Ati kan koo ta'uu kootti baay'een gammada warra. Miidhaginni kee, amalli kee, jireenyi kee waan hundumaan simboon keessa faayee jira warra. Galatoomatti illee akkasuma. Nama borii ta'uu keetti immoo hedduu gammadeera. Jaalala keenya kana moomtuu hin argine. Dhugaa keeti. Anillee hawwiin koo kanumaadha. Sin jaalladha. Damma koo. Anillee akkasuma. Inniftuu yaada koo utubduu dambooba koo kakkabduu uffata koo miidhagsituu bifa koo ohaarsituu tantoo fageessituu rakkoo dagalee jiruuti yaalee mantoo yaa'irkoo dagalee jiruuti yaalee mantoo yaa'irkoo. Kan fardaan barbaadan lafa namatti dhufa jedhan. Lalisaan si miti? Eeyyee lalisaan anaa. Walitti dhufeenya jiituu wajjin qabdu. Hin dhaabdu taanaan. Kanaaf situ wal arga. Karaa jiituummaa natti dhufte taanaan karaa ija koo mirgaa natti dhufte bara. Jiituun anaaf ija koo mirgaa akka ija koo mirgaatti ni ilaala. Walitti dhufeenya jiituu wajjin qabdu hin dhaabdu taanaan. Kanaaf situ wal arga. Lubbuu kee dhabamsiisa. Tasgabbaa'ee obboleessoo. Maaltu amma kana wacuudhaaf iyyuu fidi. Amma kana jitee wacitee wanta gootu waan qabdu sitti fakkaatas. Kanaaf tasgabbaa'e. Xumureera. Ladoo. Dhiisi gurbaan maatiin qabamin tole. Maal kana maalitti argisiin jira kana? Isa iyyuu karaa jiituu natti dhufe bara. Waan si ajaa'ibu warreen akka namaatti yaaddu hin jirtu. Gurbaan ammaa garuu akka harreetti yaada. Isa iyyuu jaarraa kana keessa jaalala humnaan bituuf adeema. Dhugaa kee jette. Jiituko qormaan akkam ture? Qormaanni beekamu maqaa isaatiidha. Garuu sababii itti qophaa'eef immoo hojjedhe. Haa ta'u akkam taate? Anis itti qophaa'eera. Hojjedheera jedhee yaada. Garuu qormaatichi illee baay'ee ulfaadha. Irra guddeessaa haa jechuuf keedha mara. Egaa ergaa lamaan kiyya qormaata kana finnee maal faayyoo waliin bashannan. Yaada eebbifamaadha. Baay'ee tola. Dursitee natti himte malee inni sitti nuun barbaadaa turedha. Eessa deemnee haa bashannanu? Beekaan na gaafatamu mudii qabata. Naannoo iddoo tokko yoo deemnee ture bara paarkii jedhu. Bakka sana jaallattee taa'aa jechuudha bara. Baay'ee. Rakkoon qabu. Yoom deemnee haa bashannanu? Boru yoo deemnee nuti lola. Boru. Qormaata finneerra waan ta'eef rakkoon qabu. Ganama lamaan keenya waan hin qaqqabneef
Naannoo sa'aatii sagalii keessa naa oolu. Sa'aatii sagal rakkoo qabu. Si bilbileen si yaadachiisa. Abshirii. Dida. Maaliif inni xiyyaarraa bakka sodaachisaa akkasii kana nuti? Har'a akka hirummaatti oolmaa tokko akkanaaf ol ta'e irraa barbaada. Gaariidha. Dhimma jiituu naan alatti waan biraa jiru moo maanni wenneeti iddoo kana nu fidee akka saartu kun? Na dhageessu dhimmichi dhimma jiituudha. Haa ta'u malee akka kanaan dura callimnee waan irra dabarru otoo hin taane tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabna. Tole, tarkaanfii akkamii akka fudhannu barbaade? Gaaffii gaariidha. Gurbaalee isaa jedhamu jaalallee ishee sana akka inni hin jiraanneef akka inni hin duune goone caccabsina. Waa'ee jiituu immoo anaaf dhiisa. Kana dhaadheessi daaree kun waan salphaadha. Annee goonaaf malee. Haa deemnu ole haa deemnu. Laloo koo Hojiitu koo. jaalala keenya kanatti namni naaf jiraatee yaaddaa? Nama dhiba dhugaa. Inaaftuun eessaa dhibbi jetteeti. Haa ta'u kanaan dura waan si mudate jira moo? Eeyyen dheengadda Urgaan Didaa jedhamu tokko karaa irratti natti dhufe mucaa jiituu jedhamtu sana biratti si argee jennaan ija keessatti balleessa naan jedhee na doorsisa beektaa? Haa ta'u akkam? Amma musti darbee yeroo darbee konaan isuma na doorsaa ture bara. Angaruu guyyaa gaaf tokko iddootti kennee beeku. Amma gaafan xinnoo yaada garuu amminni isaa waan guddachaa dhufeetti fakkaata. Dhugaadha. Jiraachuun namumaaf biyya kana keessa jiraachuun baay'ee ulfaataa akka inni ta'etu natti mul'ate beektaa? Abshir giftii kooti. Waa tokko hin taanuti. Jaalala keenya oolchuudhaaf immoo namni tokko dhiibbaa godha yoo ta'e akka inni dhufetti keessummeessuudhaaf an qophiidha. Laloo sababa hojjetee miidhaan addaa akkasirra gon barbaadu. Isatti ati sanaaf jettee akka ati miidhamtuun hin barbaadu. Garuu cabsee yoo dhufe of qopheessuun dirqama taati. Erga jettee immoo toleeka. Garuu laloo koo haala kam keessatti iyyuu baay'ee kan si jaalladhu qalbeeffadhu. Anillee baay'een si jaalladha dhimma koo. Jaalala keenya keessatti arras ta'e boris ta'e iftaanis ta'e yeroo barbaadetti iyyuu qaamaan si bira jiraadhes si biraa dhibes yaadni koo gartokkiin qaama kootii akka si bira jiru akka qalbeeffattu akka yaadatti naa qabattu barbaada. Tolee laloo koo illee baay'een si jaalladha. Anillee akkasuma baay'een si jaalladha. Laloo didaan fa'aa waan nuti faara natti fakkaata. Naannoo kana adeemu. Dhugaa kee jette gaarummaadhaaf immoo waan deeman natti hin fakkaatu. Sirriidha haalli isaanii baay'ee nama sodaachisa. Adeemnu. Raajii makamii nu jalaa miliquu hin danda'an. Nu jalaa miliquu hin qaban. Naannoo kana jiru eessayyuu hin deemne.
bosona kana keessa sirriitti sakattaa. Akkamitti nu jalaa ba'uu danda'u silaa immoo? Maal jechuudha? Nu jalaa ba'uun qabanii isiniin jechaara. Qabneennaan lalisaa waan goonu beektuuni. Akka kanatti qophoofne yannaan. Caccabsina malee. Deemna. Jetti maali? Eessayyuu deemuun qaban. Qabna malee. Eessatti keessa jirtu? Adaraa keenya gargaara. Ana keessa? Seeraan buqqisi. Waan obboleetti rakkoo jira? Tureeti. Sigi. Waan inni keessatti fuutee deemta? Gadis. Waan barbaadu haa?
Jalli ko ajjeesanii naan immoo na fayyadu. Ajjeesanii! Akkamitti? Tumanii ajjeesanii na biraa. Tasgabbaa'e. Eessa jira amma eessa wajjin turtan naannee barbaanna? Gama sanarratti fakkaata. Maal godhattanii bosona akkasii gara keessa qofaa bashannatu isin? Dargaggoota maajuu labdee qabdu? Eeyyeen isaan keessaa gurbaan. Kottan madeemnu yeroon hin jiru. Tasgabbaa'e. Atami malu lubbuun jira. Lubbuun jira. Oleera. Gargaarsa tokko godhaa. Tasgabbaa'e. Yaa Waaqa. Lalo. Turi. Nagaa ta'a bakka. Galatti nan barbaachisan hojii kun hojjedhe. Lubbuu koo olchite. Lubbuu jiite kootis olchite. Tasgabbaa'e. Maalumaafuu maa inni dargaggoota sana wajjin isin wal dhabdee qabdu? Isaan keessaa gurbaan dida cimaa yeroo hundaa nu dorsaa ture. Garuu minni isaa sadarkaa kana raggaanne yaanne hin beekne. Ammas haala dargaggoota kana yeroo ilaalu kana waan isin dhiisan natti fakkaatu. Isin kana booda of eeggannoo cimsuu qabdu. Yookiin immoo naannoo magaalaa bashannanaa naannoo bosona akkasii dhufuu dhiistan. Maalumaaf uummati boqodhu. Tole? Amma boqotu. Tole wal barraa'anii? Eeyyuu siin jedhan. Lalisaan jedhama. Lalisaa. Abshir. Atoo? Jiitu. Maal jedhu tasgabbaasin oolteettatis. Ani immoo Lammiin jedhama. Leenjisaa maarshaal aartiidha. Yeroo baay'ee shaakalaafan gara bakka kanaa dhufa. Haa ta'u malee garuu rakkoo akkasii takka argee hin beeku bakka kanatti. Dhugaadha gaafan arge baay'ee rifadhe. Isinis lammaffaa bakka akkasii kanatti dhuftan ta'ee gaarii natti fakkaata. Amma danda'ametti garuunis wal barraa waan hin dandeenye isin gargaara. Tole rakkina. Tole. Turtii gaarii qabaadha. Jedhaa nagaan ola. Amma baay'ee miidhamtee natti fakkaata mana yaalaa deemu. Jelo nagaa nanti. Nagaa galata waaqayyoo eenyu jedhu? Ana Lalisaadha. Mucaaleen gaddaa rakkoon ta'e tokko mudate sana. Lalisaa akkam jirta? Nagaadha nagaa galata waaqaa. Dhimmaaf inni si barbaadee ture. Akkami dhimma maalii? Gaddaa rakkoon ta'e na mudate sana irratti kan dafee na qaqqabesidha. Haasaa keessatti immoo maarshaal aartii barsiisaa maarshaal aartiidha kan jedhu tokko dhageen ture yeroo dadhabbii sana keessa jiru. Sirriidha. Maarshaal aartii wushuun barsiise sirriidha. Eeyyaan immoo wushuu sana barachuu barbaadeetanii sin barbaade. Tole mee amma hoteela giraandiin jira yoo dhufte na arguu dandeessa. Citaayini hojii wayii qabadheen jira. Tole amma yoo nuti hin arguu na danda'a jechuudha. Tole haa ta'u ammaan dhufa daqiiqaa ama 5 gidduutti. Tole. Kam jirtu? Nagaadha. Noori. Tole. Lisa. Yeroo darbe leenjisaa maarshaal aartiidha wushuun barsiisaadha turte. Ani immoo leenjii maarshaal aartii kana fudhachuu barbaadeetan. Yeroo darbees akkuma agarte rakkoo gurguddaatu narra ga'ee ture. Tuuti daftee na qaqqabne ta'e lubbuudhaan illee darbeen ture. Carraa jiraachuu kootii kan naa'u meshiidha. Naagala maal seete? Wushuu kana kan barannuufi ittiin namoota miidhuudhaaf haaloo ba'uudhaaf miti. Haa ta'u malee garuu
rakkoon humnaan olii akka yeroo darbee yoo si mudatee fayyadamuu dandeessa. Garuu immoo ispoortii kana jaallattee faayidaa inni qaama irratti, sammuu irratti, hafuura keenya irratti qabu itti amantee hojjette malee waa'ee dargaggoota sanaa waa'ee haaloo yaadaa hojjette taanaan milkaa'uu hin dandeessu. Kanaafuu waa'ee haaloo yaadaa ispoortii kana hojjechuun rakkisaa ta'a. Akkamittiin eengada jarreen eengada sun yeroo gabaabaa keessatti nu caccabsanii lafa naqanii deeman. Ani immoo leenjii kana haala gaariidhaan akka itti naannattu nan amana. Leenjii kana leenjii immoo jala kana haaloo ba'uun barbaada. Maal seete jalqabaa wishuu kana jaallattee maa hojjechuu qabda. Waan kan biraa dagattee jechuudha. Galmi kee ispoorticha ta'a jechuudha jalqaba. Yoo akka tasaa ta'e immoo dargaggoota kana wajjin immoo wal morkachuu barbaadde immoo isa haala mijeessuu dandeenya. Inni jijjiirama booddee ta'a jechuudha. Amma garuu sammuu kee waan hundumaarraa bilisa gootee ispoortii sana irratti qofaa xiyyeeffattee hojjechuu danda'uu qabda jechuudha. Kanatti yoo walii galtatee qajeelfaman seeran siin jedhu yoon fudhattatee leenjii eegaluu dandeenya jechuudha. Tole haa ta'u. Leenjichi garuu dheerata. Inni biraan jiru amma leenjii kana jalqabdee xumurtutti xiyyeeffannoo kee leenjii irratti qofa gochuu waan qabduu fi jaalallee kee wajjin wal arguun siif hin eeyyamamu. Maal akkamittiin anjiitu irraa adda fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Maal seete tokko dargaggoonni yeroo darbee sun jechuudha. Hariiroon atiif jaalallee kee gidduu jiru akka laafeetti hubachuu danda'u qabu. Lammaffaa immoo leenjii kana icciitiidhaan geggeessine. Sii gala diinonni kee maaliif akka ati qophaa'aa jirtu hubachuu danda'u qaban takka. Xiyyeeffannoo kee immoo dhibbaa dhibba ispoorticha irratti qofaa akka ta'u waan barbaaduuf yeroo gabaabaa kee gidduutti akka ati jijjiiramtu waan barbaaduuf seera kana yoo naa eddee leenjii eegaluu dandeenya. Kana waan hin danda'u natti hin fakkaatu. Sii gala jijjiiramni tokko nan danda'a jechuu irraa jalqaba. Lammaffaa miira kee to'achuu danda'u qabda. Ta'uu baannaan akka kanatti lubbuu kees lubbuu dhabdee jechuudha jaalallee kees hin dhabda jechuudha. Akka ati hin duuneef maaltu wabii jira amma yeroo darbe balaa yeroo darbe sirra ga'e lubbuu kee yoo balleesse amma lammaffaa deebitee of hin argitu jechuudha. Kanaafuu kun aarsaatii jiraachuuf jaalallee keetiif jettee immoo kaffaltu waan ta'eef kana sirraan barbaadaa jechuudha leenjii kana si leenjisuudhaaf. Waan tokko argachuuf immoo waan tokko dhabuu qabda. Murteeffadhu. Tole haa ta'u. Itti waliin gala. Tole murtoo gaariidha. Leenjichi garuu dheerata. Isa haala sana murteessas asteenyee murteessuu hin dandeenye. Leenjii jechuun gochadha sii galamu. Qaama sammuu hafuura irratti waan hojjetamu waan ta'eef inni dirree irratti mul'ata. Tole haa ta'u. Tole. Jabaadhu. Jitu ko. Namicha dheengadda maarshaal aartiin barsiisuu jedhan bira deemin ture. Deemtee turte moo? Leenjii mana leenjii yoo seente yeroo gabaabaa keessatti leenjii xumuruu hin dandeessu. Jiituu jireenya wal arguu hin dandeessu naan jedhe. Maal jechuudha? Maal jechuu barbaadatu kan inni akka jedhu? Ani maalan beeka wanta baay'ee naa kaase godhu akka inni naa kaasetti osoo hojjedhe gaarii fakkaata. Garuu si dhabuu immoo barbaadu si dhabee jiraachuu illee baay'ee akka inni natti ulfaatu beekta. Kun dhuguma nama aarsa bara. Garuu ati immoo murteeffatteetta moo? Eeyyaan jii tokko. Inni maal sirriidha garuu leenjisichi maal yaadedha kan inni akka jedhu? Tarii maalitti beenna? Qormaata ta'uu mala hin beekamu. Garuu immoo leenjii kana yoo leenjii yeroo gabaabaa keessatti akkan xumuru na abdatti. Diinota keenyas leenjii kana xumure yeroo gabaabaa keessatti diinota tokko illee qolachuu na danda'a. Sinillee si boonsuu na danda'a. Tole garuu immoo guyyichi yoo dheerate leenjii kana yeroo gabaabaa keessatti nan xumura. Dhufee si boonsuu illee kan danda'u abdii guddaan qaba. Waanuma tokko tokko immoo bilbileen yoo haalli naa mijate
leenjisaa koo yemsisee si bilbiluu ni danda'a. Kastanaan ture. Tole jettu biyya. Nama dhiba jeeti. Maali yaadeetu garuu leenjisichi kana waliin argitan isiniin jedhu? Namtichi koo xinnuma seera waan jedhu sunatti fakkaata. Tarii muugaa malu hojjechaa. Toleen noollee haa ta'u. Amma yoomitti dhiphatta garuu akkas. Gaaddo. Laloon harka diddaatti jiru ammoo murtoo sirrii waa fudhatanitti fakkaata. Waaw. Hutannoo ajaa'ibaati. Garuu tu deemtee ilaaltee hoo maal sitti fakkaata? Waan see jedhu baay'ee mooyyaa dalamu. Ansuraadhe malee. Bilbilaan waliin argitu? Yeroo darbe si'a tokko duwwaa leedoo wallee kanaachi leenjisaa sana jedhamu. Mucaawwan mana waraanaa galee naan jettu ture bakka. Inni kun immoo meen caale. Ta'uu isaa. Gurbaan Lisaa jedhan sun erga gaafa qoricha ishee qonneefiti gaaddidduun ishee intala kana biraan hin baaneeni. Maal godha gurbaa reebnee irraa kutuun siinoo jaan argaa fuusin jaallatte. Kan bilchaachuun isaan oolle qoraan baay'ee fixa jedhan. Ofumaati malee xumurri ishee harkuma koo keessa. Akkaataa reegaruu dubbiin kun rifaasimnee gurbaa reebnu soo intalli meera waa yaada jijjiirte natti hin fakkaatu. Ofuma waamee kan dubbattina. Amma kee hin naqa. Akka isheen itti kaatina teessistu taa ilaala. Lakkii dhiisi. Intalli kun nama gidduutti si qaaneessiti. Qaana'uu kee mannaa garuu utuu dhiistee callistee teesse gaarii. Dhaqeetti
harri kaleessa miti. Maaltu beeka yaada siif jijjiirteetu ta'a. Yaada jijjiirratti dhiyeessus ana didaa jala jaalala utuu hin taane dirqamaan hawwaatti. Gada kai benin. Ida, yeroo gaarii qabaadha. Qaanii deemee abbe. Timne maal goona noo? Ana nama haariin keessa kiyya akka cilee gurraachessee jiru maalatti kofaltu isinim? Kan kanan kolfine maal akka kolfinu barbaadda reeti. Amma isin hiriyoota koo jedhamtu Amma immoo maal akkasiif goonuu barbaaddeeti? intaluma kana qoricha ittiin of jaalachiisu na barbaadaa maalu. Dhugaa kee jettaa? Dhugaa waaqa yoo maal jedhe na amantu. Akkas taanaan rakkoo maalii qabadi? Inni qoricha jaalalaa siif qopheessa. Ati dursa garuu qabeenyaan suuraa barbaadu sana ibsu keessa. Qarshii meeqa yoo ta'u jiituun naa jaallattu malee. Qarshii 5,000 tokko qopheessi. Isa booda wanti hundumtuun Qarshii 5,000 gabbaruma yeroo fuudhaa ta'e Dida maal jechuu keedha? Wanti hundi iyyuu dabalee jira. Kun iyyuu baatii maleeti. Baatiitu dabalate immoo kana caala iyyuu. garuu qorichichi sirriitti hojjetamini qarshii amma kana baafne akka nuun salphine salphaattis waliin deemnu. isa naaf dhiisi. Dhibbarraa damboobaa isa kooraa keenya beektanii? Biyyan akka ajaa'ibaatti malee. Lamnaa isaa immoo argiteetaa akka isheen itti bareeddu. Akka urjiifti malee. Barraas immoo agartee ta'ee yaada. Agartee tamni isaa bakka itti fokkisu. Fokkisni isaa jechuun ibsinidha. Tole maaltu ta'eera? Qoricha nuun amma siin jennu kana itti hojjechiifatee fuudheen siin jennu. Tu biyyoo waan nyaatu. Xobbeetti kutee an dur waa'een jaalala isaanii iyyuu gaaffii natti ta'a ture. Akkamittiin intalli akkana bareeddu gurbaa agabuu kanatti heerumte jedhee. Kana akka fakkeenyaatti siif kaafne malee namoota baay'ee siif kaasuu ni danda'a. Garuu kun hundi yoo si buufse qarshii sana qopheessiteetu si hojjechiifne gaarii natti fakkaata. Erga jettanii maalan godhare? Nan qopheessa kan. Tole. Jedhiga. Dhugaa baay'ee nama wanta Jette jette nama gurrarra cufanna Gammachuu sadoodha bultii oowwifanna Jette jette nama gurrarra cufanna Waan bultii nuti gurraa maganfanna Kan bultii nuuf jaarurra wal gorfanna
baay'ee fiigicha humna qabu daqiiqaa 5 keessatti geessee yaa'e. Maaliif na barbaadanii waan walii wajjin dubbanne qabna natti fakkaate. Eeyyeen immoo sirrii ma jira garuu yaadee maal dhufe? Haa ta'u yaadii keenaaf galaanaaf. Maalumaafuu leenjii isaa xumurreera. Yeroo muraasa booddee wal arguu dandeessu. Ammallee yeroo isin itti wal argitan hin geenye jechuudha. Armash deeqaa shan duwwaan ayyama kana argaa soffisu. Abadan kun hin danda'amu. Dhaggeeffadhu obboleetti. Sila waan hundumaa waadaa waliif seenneetti galle. Dhageessa miti? Amma immoo leenjii isaa xumuraa'eera waan ta'eef obsi. Tole. Sini moti. Qarshii didaa nyaannee dhumne viidiyoo waan nuti sitti fakkaatama. Ammaati callisi. Amma yeroo itti gammaduu qabdudha. Inni sun darbeera. Tole maal gochuu barbaaddeeti? Sanaaf dhiisi. Kunoo qoricha wayii baala wayii cicciree fideera. Kan ammoo itti laannee ittiin boomsuu hin dandeenye. Garuu wanti kun yoo hojjechuu didee Ati moomii guyyaa tokko jiraachuuf torban tokko dhiphachuu jaallatta. Amma callisii gammadisiin jechaara. amala isaatu beektu nu ajjeesuus barbaadama. Sammuu keenyatti fayyadamnee guyyoomsuun nutti ulfaatu. Kanaafuu yeroon kun kan keenyadha bakka nyaanneerra dhugneerra amma maal gochuudha gammaduudha. Ani garuu dibbittiin kun cimennaan dhugaa jiru bakki baasuun kun. Didanaaf dhiisinsiin jedhe harparsa wayii maal kun immoo
Jiituu dhabdee kun. Jiitu? Tasgabbaa'ii maaloodha? Rakkoo kana keessa immoo kan na buuse siidha. Boleessa koo tasgabbaa'ii. Si waan asi gargaaree natti fakkaata. Leenjitii akkati jabaattuuf an jaalalleen kee yeroo gabaabaa kana gidduutti akka haala kanaan siganti jedhee yaadee miti ana. Dhala keessa miti? Ammas garuu yeroo qabda dhaqii falmadhu. Mana goote kana caalaa maal hin godhan? Dhaqee maal hin godhan? Abdiin kutatee ammallee yeroo qabdan siin jechaadha. Dhala keessa? Sammuu keetti fayyadame. Kaabadhu waan baratte waan leenjiti. Jalqabaa diina kee mo'achuu kee dursa miira kee mo'achuu qabda. Namni miira isaa mo'anne yeroo hundumaa mo'amaadha. Injifannoon sammuu kee keessa jira. Ofitti amanamummaa kee guddisi. Tasgabbaa'ee murtoo fudhadhu. Murtoon kee yeroo hundaa gaarii ta'uu dhiisuu mala. Garuu waan gochuu qabdu ga'umsa guutuun godhi. Gara kuteessa ta'i waan argachuu barbaaddu kaayyoo kee faarsaa kamiyyuu kaffaluu qabda. Addunyaan kun kan warra jabaatanii hojjetaniiti. Jabina kee itti argisiisi. Al tokko na dubbisuu dandeessa? Boleessa bashannanaa jirra asitti mul'atu moo? Siin jechaa jiru. Jiituun dubbisuu barbaadaa jira. Na dubbisuu dandeessa yoo ta'e na dubbisi. Siiniin jechaa jira. Asii deemu jechuun dhageessaati. Boleessa siin jechaa jiru. Ishee haasofsiisuun barbaade dhiifama naa godhe. Maal dhaabattee kadhataa qabu lafa buustuu. Nagante jedhee yaadame. Galchuudhaati siin jedhe. Hedduu keessa darbee as gahe. Ati garuu rakkoo kana keessa na buuste dhufte. Lama tasgabbaa'ee hundi isaa yoo akkati yaadu miti. Natti raaseen. Sana dhugaa soofta. Tasgabbaa'ee. Na dhageessa. Tasgabbaa'ee. Jiituun waan balleessi tokko iyyuu hin qabdu. Wanti hundi isaa qormaataa anatu qindeesse. Walumaafuu garuu. Jalisaa arguun barbaadamni qormaata tokko akka laannuuf na deeggire. Qormaata tamii? Rakkoon qabu. Dargaggoota tokko nan qopheessan. Maal akka inni barachaa ture ilaaluun barbaada jechuudha ga'umsa isaa. Sii galee dargaggoonni warri hin qopheesse warra kanadha. Dubbisi. Jiituun jedhama. Tolee akkuma isinitti hime jechuudha. Gurbaan kun inni falalisaa jedhama. Isin warra kana wajjin bashannantu jechuudha. Walii galan wajjin bashannantu akka waan isin hariiroo kan biraa qabdanitti shakkuu qaban. Hiluu fi wanti jedhamu hin jiru. Isin lolaa isin sirriitti loluu danda'u. Maaliif ga'umsi isaa sirriitti ilaalamuu danda'u waan qabu. Isinii galeerani kanaaf isinis waan hundumaa sirriitti taatoo sirrii taatanii taphattu jechuudha kun diraamaa sirriidha kun isinii galan maaliif jijjiiramuu isaa sirriitti waan ilaalu barbaadu. Walii galeerra haa ta'u fayyaa ta'a. Fideen dhufan isaa isin immoo sirriitti bashannanaa eega. Qormaata sii kenname garuu haala gaariin dabarte ani immoo isa kanatti gammadeera. Congratulation baga gammadde. Sii gala qormaata ture wanti. Kanaaf akka kanatti yaadi. Kanaaf immoo bravo baay'ee sitti gammadeera. Gatiin dafqa kootis gatiin dadhabbii kootis lafatti hin banne. Ati sarraa kaatee diinota kee qolachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu jaalalleen kee waan balleessitu tokko hin qabdu. Qormaata kana kan qopheesseedha jechuudha. Dhiifama jiitu ko akka kanatti yaada miti. Dhiifama guddaa. Rakkinaan qabu lala. Baay'een si jaaladha jiitu kee. Anillee kasa.
Tole bakka. Aannan deema yeroo gaarii dabarsa. Xiqqoon hojiin dhaabadus. Ay, Tuta batte gaarii natti fakkaata. lakki isiniif yeroon kun yeroo addaa waan ta'eef gammada aannan gala. Tolee ta'u. Siiftaa ture. Yeroo biraatti fal'ise. Ana nama dadhabaa. Nama du'a nawaa tokko hin dandeenye. Fuutee yeroo gabaabaa gidduutti. Nama goota. Nama cimaa na gochuu keetiif baay'een si galateeffadha. Galanni kee danuu. Anaani galati baay'ee nan barbaachisu. Galati baay'ee nan barbaachisu. Hojii koon hojjedhe sii gala miti. Maalumaafuu galata faanii osoo hin taane nama dadhabe yoo argitan, nama rakkate yoo argitan waan dandeessaniin akka gargaartan. Yeroo sanatu waan ani isin barsiise kuni deebii isaa yeroo sana naa deebi'ansa sanan barbaada jechuudha. Isinis nama waan beektan tokkoon nama kan biraa gargaaru, waan qabdaniin isan qabne deeggaru. Inni kun isin irraa eegamu. Shaakalli keenya dhumne darbee gurbaa sana diidaa wajjin falmii cimaatu si eeggata. Maalumaafuu bakka shaakalaatti wal agarra. Har'a garuu jaalallee kee wajjin bashannanuu dandeessa. Kana boodas wajjin wal argitee taphachuu hin danda'ama jechuudha. Sii galama. Garuu immoo hojii baay'ee waan nu hafee fi yeroodhaan bakka shaakalaatti akka argattu. Ani yeroon dhufee bakka kanatti si arge. Ijoollee sana wajjin si arge. Waan itti nagante natti fakkaate. Garuu haala isaa gaafa nu badhee jiru baay'een gammade. Baasin jedha. Jedhamu. Wanti silaayyuu fe'ee ture bara. Garuu immoo amma kana daftee hartadhee yaadde. Gidduu tokkotti nan bara. Maaliif ree jaalalleen baay'ee jaaladha. Asiif jedhee jaalala keenyaaf jedhee aarsaa guddaa kaffalu kan qophii ta'e kanaan dura sitti mira. Aarsaa jaalala keenyaaf nan kaffala jedhee waada siif galee. Kana booddees waan barbaade yoo jiraate jaalala keenyaaf aarsaa kaffaluudhaaf an qophiidha. Akkan ga'oomes akkan cimes leenjii gaarii akkan fudhes ufamaneen jira. Leenjii isaan koos yeroo gabaabaa gidduutti aduun hin jedhin bokkaan bokkaatu hin jedhin dadhabbii tokko malee nuffii tokko malee leenjii kana yeroo gabaabaa keessatti naa laate. Ani immoo kana booddee akka durii nutti roorrisu ga'een dhugaan sin jedha. Abbaa barbaade yoo dhufeyyuu ani ofirraa qolachuudhaaf si boonsuudhaaf qophiidha jechuudha. Hoolaloo baay'ee natti tola. Tole jii tokko. Adeemnu ni deemna yoo deemne bashannanni gaarii natti fakkaata. anis kana beeku. Tole. You can be what you want to be free, 'cause your heart wants me to be free. Meera qoricha isiniin jedhe naaf fidammoo. Ela kunooti. Maal goota seef? Guyyaa cagginoor dibata waliin mattee aduu keessa teessee waa'ee jiituu yaadaa dubbista. Dhaggeeffadhu. Yoo gortee nama biraa dubbisnaan qorichichi hin hojjetu. Kanaafuu dirqama lafa isheen jirtutti deemtee jiituu dubbisuu qabda jechuudha. Sana booda hin ta'e. Kana booda jiituun na jaallatti jechuudha. Jaallatti bichitti dhaare siifuu maraatti mara. Ajaa'iba! Fedhii koo yeroo dheeraa hawwii koo yeroo hedduu har'an argadhe jechuudha. Argatte? Baganaa jiraattan. Ati garuu jaalan siif qabu tunu mutin amma kana maaliif akka tina jibbitu haa turte naaf hin galle. Jaalala miti sana amma dhugaan si aan ture bara. Garuu jaalala dhugaan si mukkeera. Hedduun si jaalladha. Ani Akka koo seente jechuudha mini. Kun waan addaati malee.
haasaa keessaniin adda kute dhimma xiqqoo wayifanii isin barbaadee ture. Eenyudhaas kan nu barbaaddu? Tolee, maqaan koo Lammii jedhama. Na yaadachuu dhiisuu dandeessu. Haala gaarii irratti waliin agarre yeroo darbe. Namichi kun sagaafa lalisaa reebne nu reebee nu caccabsee nu gashee natti fakkaata. Sirriidha. Kun isaa sirriidha nan beekan iyyuu. Sirriidha dhiifama guyyaa sana walitti buunee turre isinis waan gaarii hojjechaa turre. Tolee garuu amma dhufiitiin koo dhimmuma sanaa wajjin wal qabata. Lalisaan ni yaadattu miti? Eeyyee. Jiituu si yaadattu. Jiituun maal taate? Jiituun homaa tokko iyyuu hin taane. Nagaadha hundumtuu. Haa ta'u malee garuu lalisaan jechuudha. Dugda duubaan haaloo qabattanii ofuma wal gaareeffachaa jiraachuurra fuulaa fuulatti sitti ba'ee si wajjin wal dorgomee si wajjin wal loluu barbaada. Ana wajjin moo? Eeyyee. Sirriitti si wajjin wal morkatee abbi moo'ee wal amanee nagaa buusee jiraachuu barbaada jechuudha. Akkam yaada kanatti waliif hin galtu? Kun yaada filatamaa natti fakkaata. Dida. Kun carraa gaariidha kamaarri. Rakkoo hin qabu. Gurbattii sana salphisee dubartiin jiituu kan godhatti fa'a. Itti waliif galta. Ni danda'ama. Itti waliif galla. Tolee, dhimmichi wal dorgommiidha. Iccitii kan namni kan biroon keessa beekuu hin qabu. Isinii galamni iccitiidhaan qabannaa. Waadaa isin immoo waliif seentan immoo sana booda haaloo qabachuun wal adamsuun dhimma wal dhabdee keessanii keessa deebi'anii haasa'uun sana booda hin jiru jechuudha. Kanatti walii galuu qabdu. Bakka yeroo isaa dafaatti nu beeksisaa ka. Tolee, erga akkas ta'e bakka isaa yeroo isaa anatu isin beeksisa itti qophaa'a. Jedha oolmaa gaarii qabaadha nagaan oola. Gurbattii kana amma morma ishee irraa kutee laatti kennutti yoomiyyuu boqonnaan argadhu hin boqodhus. Kun immoo yeroo isaa ga'eera. Yaati dhufe amma malee. Qophaa'uu kan bilisa garuu. Amma adeemnu ba? Adeemnu. Yoo waan leenjite sirriitti hojii irra oolchite moottee boquu fi ol qabattee deemte. Ta'uu baannaan garuu boquu kee gadi gombistee mo'amaa taatee jiraatta jechuudha bara kee guutuu. Kanaaf carraa kanatti fayyadamu. Waan leenjite yaadadhu hojii irra oolchi. Kanuma fixeera. Wanti hundumtuu xumuramaa kanaaf sodaatiin nuus si buqqeerra. Beekamaa. Har'a guyyaatti jiituun hankee taatudha. hankoo taatudha. Na buusitee leenjii keessa haala gaariidhaan xumurteetti. Kanaafuu kun maarshaal artii keessatti saqii gurraacha jechuun hiika guddaa qaba.
Kun firii dadhabbii firii dafqa yeroo dheeraa kana jechuudha. Kennaa kanaan olii hin jiru maarshaal artii keessatti. Kanaafuu baga sadarkaa kanaaf geessinsi. Gara fuulduraatti namoota rakkatan, namoota dadhaban, namoota humna hin qabne gaafa kan argitu sana yaadachaa akka jiran yeroo keessa. Kana fudhachuu keetiin kan ittiin nama miitu, kan ittiin nama darrattu tuun taane, kan ittiin gaarii namaaf yaaddu, kan ittiin dadhaboota bira dhaabattu, kan ittiin warra humna hin qabne bira dhaabattu akka ta'e akka ittiin yaadattu kun badhaasa keetti. Anillee akkan guyyaa kana qabu baay'ee namni ture akkan guyyaa tokko ofii kootis nama jabaate siinillee si bonsu yaadatte yoo ta'e kanaan dursitti hin ture guyyaan isaa kun qaqqabee jira har'a ga'ee jira jechuudha. Baay'ee gammadee. Haala kanaan adda ba'uun keenya gaarii miti. Nama maal ta'eef? Nama maal ta'eef? Tasgabbaa amma dubbiidhaaf miti. Walii gallamini. Amma waan hundumtuu xumurameera. Akka kana nuree beemu. Amma waa'ee moof mo'amuu miti. Walii gallamiti. Nuti qomoo tokkodha. Nuti lammii tokkodha. Sinii gala. Amma kaayyoon isaa nuti wal mo'uu keenya miti. Sinii gala. Amma gara fuulduraatti jibbaa faaloonuu gidduutti jiru kana dhiifnee akkamittiin jaalalaan jiraannaa isa jedhu yaadudha. Walii gallee. Akka kana erga miidhamnee dura utuun miidhamin dura akkamii waliin jiraanne jechuutu yaadamu ture. Amma garuu miidhamnee kaane miidhama keenya irratti miidhama dabalachuudha kun. Amma maatu jira beektu bishaan darbee waraaban. Amma yeroo darbeef gatii kaffaluu qabu. Isa sichiitti itti yaaduu qabna jechuudha. Sini galeerani wanti darbee darbeera. Amma immoo jechuudha walloliisi keessa waljibbi keessan asuma irratti dhaabatee kana booda dhiifama waliif gootanii nagaaf jaalalaan walii wajjin jiraachuu qabdu jechuudha. Walii galleerra. Ana wajjinis immoo yoo fedha keessan ta'e humna qabduu beekumsa qabduu sin dargaggootadha. Maarshaal artii kana wushuu kana walii wajjin hojjennee isinis biyya keessaniif abdiif bu'aa ta'uu danda'u qabdu jechuudha. Amma nan isaan dadhabaa ture akkuma isin argitan. Har'a garuu akkamittiin akka inni jijjiiramuu danda'e argitaniitu. Isinii gala dhalli namaan jijjiirama. Isin immoo kana caalaatti jijjiiramuu dandeessu. Kanaafuu nuti kan waliirra taanee walii gallee walii wajjin tokko taanee aarsaa baafnee diinota keenya yaaddessuu qabna malee nuti wal loluu hin qabnu. Akka kanatti adda bahuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu yaada kootti yoo waliif galtan. Haa ta'u egaa namni miidhamuunis miidhuunis jira. Kana malees erga miidhamne miidhama keenyaan himachaa miidhama keenyaan dhaadachaa hafuun nurras hin jiru. Waliif gallee waliin hiriirree tokko taanee waliin jiraachuun filannoo isa guddaa natti fakkaatanis kanaafiyyuu yaada kanatti waliif ni gala. Anillee akkuma kana maarshaal artii kana baradhee nama jabaatee akkuma lalisaa injifataa ta'uun barbaada. Itti walii gala. Haa ta'u yaada gaariidha. Anis gama koodhaan waan hin danda'u hundumaadha. Amala adda addaa qaba dhalli namaa. Akkuma ofiisaa adda ta'e amala adda addaa qaba. Wal danda'uudhaan, waliif obsuudhaan, walii wajjin beekumsa hin qabu sinii kennee dorgomaa taanee sadarkaa guddaa akka geenyuufin anis karooran qaba. Maalumaafuu yaada kootti waan walii galtaniif galata guddaa qabdu. Yeroo ta'an wal agarraa lalisaa wajjinis dhiifama walii gootu gara leenjiitti seennaa jechuudha. Fayyaa ta'a. Hariiro cimsa daawwata bohaarse kasee hami
Kalama Sadi Apure Maratoni Katamuri Kalama Sadi Apure Mirga Gori Bita Gor Lama